mari'atanii mariidhaan furmaata fiduun ijaarsa biyyaa fi guddina misoomaa keessatti qaamoleen hawaasaa garaagaraa qooda mataa isaaniitti qabu. Tibbana mariiwwan hawaasaa sadarkaan geggeeffamaa jiruun godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsottis kutaalee hawaasaa garaagaraa kan hirmaachisee mariin uummataa geggeeffameera. Marii kanarratti hirmaattonni yaada kennaniin hojiileen hojjetaman gaarii ta'uu kaasuudhaan gara fuula durattis hojiiwwan cimuu qabanis kaasaniiru. Bulchiinsi magaalaa Galamsoo jijjiirama fidee jira. Bulchiinsi magaalaa Galamsoo jijjiirama fidee jira. Maayet laaluun amanuudha ta'a. Bulchiinsi magaalaa Galamsoo duraan Abdallarratti dubbiin dhaabbattee ammoo ta'u obbo Kabajamaa Ahmad Xaahir irratti cilancila takka mul'isa tokko garree jirra. Kanumaan itti afuufanii takka. Magaalaa keessa babal'inaan gartee iddoo diizaayinii karaa makiinaa deemu. Sirriidhatti odoo waan gartee hayyee gartee zamashaatti goone ni hafaa fi ammallee sossooyina bareedaa waan godhee jiruuf jecha waan kan akkasii yaadamee lafa nu qabate gaariidha jeetii yaada. Garuu marii kanarratti hooggansi sadarkaa godinaa fi magaalattii kan hirmaatan magaalaan Galamsoo sadarkaa aanaa itti waamni ishii godinaaf ta'e argachuudhaan hanga hundooftee reefu waggaa tokkoo fi walakkaa ta'uu ishii yaadachiisuun hojiiwwan fedhii misoomaa uummataa giddu gala taasifannee sirnaan karoorsuun raawwii gaariin hojjetamaa jiraachuu erga kaasanii boodam gaaffiiwwan hirmaattonni kaasanii fi waan asii afaaniin qofa dubbannu caalaam gochaan lafarratti deebii argattu jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Ahmad Xaahir. Wantus magaalummaadhaan bara dheeraa waan turteef namni magaalaa aanaa taatitti nu beeku. Garuu bara kana waggaa tokkoo fi ji'a ja'a aanaa kan taatee jechuudha. Kanaaf maaltu nurraa eegamu kan joosan ilaaluun barbaachisaadha. Sochii bara darbe jalqabneen hojii misooma magaalaa kanatti hojjetamuu ni danda'a kan jiru fiignee ilaallee uummanni fedhii qaba jechuudha. Sanarra dhaabbannee akka malee karoorfannee akka malee hojii gallee jira. Piroojeektii guyyaa 66 harkaa qabna jechuudha. Istaandardii muummeen keenya kaayeen guyyaa 90tti piroojeektii eebbisuu kan jiran qabannee jira. Piroojeektii baay'ata mootummaatiin qofa miliyoona 31 hojii keessa gallee karaa qaxxaamuraa goonee jira. Seenaa Galamsoo baddallee Galamsootti deebisna jennee sochiitti jira keenya. Seenaan Galamsoo badde maal kan mirri isaan Oromoon jettu san iddootti deebisnaa inni sochii jira. Maal jaan warri nyatus galmi kunne galee jira. Tooman gabiiba galee jira. Bokkuun Galamsoo galee jira. Akkasuma kanaaf marfata bokkuudhaa guyyaa muraasa booda warra waan waliin eebbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf hojiin jalqabne bal'aa. Kanaaf miti sochiileen amma jalqabne kan reefu gabaasarra jirtanis jira. Isaan sadi waan ganda keessaa xixiqqaa kana waan waliin taanee jijjiiramni kun kan argameem waan akka laayyootti ilaalamoo osoo hin taaneem lubbuu hedduun itti wareegamuun sadarkaa kanarra ga'eem. Uummanni keenya ijaarameem ilaalama siyaasaa sirrii ta'een nageenya amansiisaa lafa qabsiisuun bu'aa jijjiiramaa irraa fayyadamoo ta'uu qabaa jedhan hirmaattonni waltajjii irratti hirmaatan. Fufsiisuu qabna jechuun immoo yaaddoon nama hundaa tokko. Itoophiyaan irra bakka arra dhutee hin jiru. Bakka kaleessa turtees hin jirtu. Itoophiyaan tarkaanfataa jirti. Garuu immoo namoonni Itoophiyaan akka hin tarkaanfanne barbaadanii fi goda namoonni jiran. Gana murree beena kan. As bi'aala sadarkaa Oromiyaattis ta'e sadarkaa biyyattis ni jedhamu. Maaliif kan gufuutti ta'e kan warra hidhatee gaara jiru caalaa warra keessa taa'ee qabsaa'u. Paartii keessa magaalaa Galamsootitti nam sadii namni nuti galatoomfa. Tokkoffaa hospitaala kana Loojaal Yaalii Umareetu ni galatoomfa. Lammaffaa Abdullaa Shimillee karaa Looleessa ni galatoomfan. Ammoo obbo Ahmad Xaahir ammaan tana ilmaatu haalan karaa kana nu bareeche ammoo magaalaa galatoomfatan jee akka gartee hiree isaatis nu waamur itti haalootifuunga. Taaka ammoo beektaa ka harmallaatu hangeessanii ta'e keessa hoosileen diimaan mallee walli nuti goonsa ifitti garbaafatuu qabnu akkuma dhiyoota naama shibeetitti gabaafalletti rakkoon biyya teenyaatu jirtu jinaan kun gatii isii hin argan. Maaliif walli nuti Harargeen jiraatutti hin jiru biyyi ta'utunillee walli kun ta'aa jirtu jimaa kana. Kanallee as gaaka qaama godinatti sitti galatoomfannaa asii
Gama fayyaatiin wal qabatee rakkoowwan dhiyeessii qorichaas ta'ee komiiwwan kanaan dura hospitaala waliigalaa Galamsoo irratti ka'aa turan yeroo ammaa sirriitti kan fooyya'e ta'uu fi dhiyeenya booddee hospitaalichaa haaraa gara hojiitti galaniin jijjiiramoonni keessoo hospitaalichaa hedduun mul'ataniiru jedhan. Kana qofa osoo hin taane dhalattoonni magaalaa Galamsoo biyyoota alaa garaagaraa keessa jiran meeshaalee yaala fayyaatiif oolu qarshii miiliyoona 100 oliin bituudhaan yeroo ammaan tanaam dhiyootti hospitaala magaalaa Galamsoo ni dhaqqabsiisu jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Ahmad Taahir. Caasa marsan jiru hunda xaraynee baafnee kaaniinee kaan biyyaa badanii amma immoo caaseffama lafa qabsiisnee nu keessa dhaabbatu jira halkanii guyyaa. Dhalattoonni magaalaa Galamsoo immoo ji'a tokko booda Maarchi 21 ji'a kana aanee jetti dhufu keessa guyyaa 21 meeshaa miiliyoona 100 hospitaala keessanii fiduudhaaf markabarra bahee deemaa jira. Gaafa 21 poortii Jibuutirra qubataa gaafa san finnee hanga 30tti as gahee kan qeebaltan tahaa jechuudha. Sochii hospitaalatti hojii jiru waan gaariidha. Waajjira paartii badhaadhinaa godina Harargee Lixatti itti gaafatamaan dameessaaf qunnamtiif yaada uummataa godinichaa obbo Mohammad Usmaan gafiiwwan hirmaattota irraa kaaniif yaada kennaniin hoggansi yeroo ammaa ifaan ifatti waan amanuuf har'a kaane kan isiniif goonaa osoo hin taane yaada keessan galtee cimaa godhanne jala jala lafarratti deebii kan isiniif kennu waan ta'eef waadaa hin taane hin galluu jedhan. Sirriitti haasaa turtanis waan ta'eef sababni egeree isaati malee halaala har'a somnee kan isinii goona bishaan qola isinii naan akka abbaan yeree fasifasan inuma waan akkanaatis hin galu. Hojiin misoomaa as keessatti hojjetame kun osoo miidiyaa hawaasaa tokko hin beekamin kan hojjetaa jirra kan hojjetu jirra osoo hin waa hedduun akka godinatti halafatti agarra jiru. Kana paartii badhaadhinaa kan barbaadu. Uummata gaafii gaafatee jira tokko tokkoon har'a mana kiyya kootu kana dura kanaa godhii kana dura naa godhuu takka himataa. Hoggansi paartii badhaadhinaa immoo haala qabatama magaalaa bira haala qabatama magaalaa isaa qabeenya jiru hoggansa jiruu fi risoorsii hawaasa jiru wajjin qindeessee jijjiirama fiduun barbaachisaadha waan ta'eef bifa sanii qindoomina qabaatanii waan raawwatu qabu raawwatuun barbaachisaadha. Ammaaf immoo hanga barbaadamu deemi waan isin barbaadanii isinii godhuu hin dandeenye. Wanni nu Sige, sige, let's run.